Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Aishaa itu annagaa jira alhamdulillah. Har'ammoo viidiyoo haaraa qabadhee dhufee jira. Viidiyoon kiyya kaarraa shukudura yookaan immoo ruuza ataakiltiidhaan akkamitti akka hojjetamu waliin ilaalla. Nafaana tura. Ruuza ataakiltiin hojjechuudhaaf wantoonni nu barbaachisan shunkurtii haala kanaan ciree kunoo siin qaba. Shunkurtiidha. Qaaraan jira. Qaara faranjiiti, kaarotiin jira, beedinjaan jira, buxaaxa yookiin dinnichi jira. Haala kanaan tolcheessa ciree jira. Dinnicha illee waan hundaayyuu bakka haala wal fakkaataadha hin ciree jira. Kana fakkaataa kana hundaayyuu ni xabbafama. Qaaraa malee wanti hunduu ni xabbafama. Xabbasee fixee booda immoo akkamitti akka walitti naqamu akkamitti maal akka itti dabalamu waliin ilaalla. Wajjin tura isiniin ja'a kun ruuza immoo ruuza adii na barbaachisa. Kun asitti ruuza adii harkaan danfisaa jira. Danfisee xumuree bishaan isaa jalaa gadi naqee booda immoo ruuza wajjin ataakiltii wajjin walitti makamuu qaba. Kana jecha na waliin tura waliin ilaallan jedha. Kun deebi'ee dhufee jira. Goddanyoota koo ani gisee hojjedhu waraabna kun tolle viidiyoo kun ammoo hojjedhee xumureetu dhufe. Kuno shukuduraan kana fakkaata isiniin ja'a. Haala kanaan hojjedhee xumuree jira. Bakka meeshaatti baasuu jechaadha. Kun meeshaa kiyyatti qopheessee jira. Dhiifamaa natti hin tolle muduu isaa waraabne viidiyoo. Kun ammoo haala kanaan gara meeshaatti qopheessaa jira. Nafaana turaan isiniin ja'a. Kana fakkaata viidiyoon kiyya kaarraa. Shunkurtii irratti goona. Shunkurtii zayitiidhaan xabbasee haala kanaan irratti godhama. Shunkurtiin shukuduraan nu biratti akkatti hojjetama isiniin ja'a. Waan wajjin turtaniif galatooma. Kunoo kana fakkaata xumuree jira. Asitti mootummaa haraqitu jira. Maaltu akka ittiin nyaatamu. Viidiyoon irraa kana fakkaata isiniin ja'a. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura. Baay'ee.